jirtan hundinuu nageenya kiyya koo bolummaa oromummaa qaamantii naabbatiin san bakka jirtanitti ardii tana gubbatti hunda bakka jirtanitti isin haa gahu. Yoo Oromoo qulqulluu taatan, yoo nama yaadu taatan, yoo nama sabaaf hadoodu taatan, yoo nama qabsoof hadoodu taatan viidiyoo kana akkuma seentaniin hundi keessanuu sheer godha. Aangoon ni dabarti, guyyaan ni dabra, dukkanti ifaanii dhaalamti. Akki arraa boruun jiru, akki boruu iftaan hin jiru ni jijjiiramti. Oromummaan immoo yoomiyyuu jijjiiramtu, yoomiyyuun geeddaramtu, yoomiyyuun sharafamtu, yoomiyyuun irrattu akka seentanii sheer godha. Kana jaalattus kana jibbitanis. Hundaa ol aarsee ana immoo hunda keessanuu walqixaan isin jaaladhaa. Warri qabsoo keenya kan nuti godhaa turre isin hin galin amma booda isiniif gala jedheen abdadha. Tana jee eegaan fixe booda obboleeyyan kiyyaa sagantaa sadiifiin gad dhufe hedduu feesbuuka kanarraa eegaan bakka bu'aa ummataa ta'e sagalee ummataati. Ana amma hogguun asirraa haasa'u, hogguun asirraa fincilu, hogguun asirraa dhawwaaqu, hogguun asirraa facaasu jechuudha dhugaa. Sagalee ummataati ana. Bakka bu'aa ummataati. Heera kiyya ka bakka bu'aa ummatummaa san fayyadameen dhugaa ummata kiyyaa facaasa malee ani waardiyaa ummataati malee waardiyaa barcuma mootummaa aangoo irra jirtuuti miti. No, ani kursi qabaa pirezidantootaatii miti. Ani kursi qabaa paartiitoota